السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد من دبرات فالشمار كفوني جرجرتو بك جرتي تنجي ربي سبحانه وتعالى وأنا قاعد كده ربي بك جرات تاني أكسمس وروني لايكي سبسكرايب جوجا جرتاني يدوتو كغلاتو ما غلفات أسنين جتشم بربادا وروني كومنتي بريستانون دم تيجي سنة يغلاتو ما سنين جتشم بربادا ما شاء الله تبارك الله يدوتو كغمدير في لغة ربي غمچوكي يبسچو دفه روزاني أرغمتي جرتي أكما بيكم روزان بدي ترتي بايه سقايا دادا كيس ترتي دراراج ما ترغا اترين بيت ndumti keessa yuri hanshe video waraab de gadhiisa turte abbaan video waraab gadhiisa ture haati video waraab de gadhiisa turani wali galani jechuudha hedduu tokko bakka maaliif ni randalanne jolle baay'een irraa dalagu bakka hedduu garaana nyaati ani waan nama boochisu imimmaan qabadhu waan ta'eef irraa dalagu hin dandeenye bakka gaafan video chalaaliyyu bo'aan ilaala dheengada mobboleetti hiriyaan ishee suni gaafa barbaacha deemte mooyyalee moo eessa deemte turte achi argite miti amma achi deemte bakka keessa jechuudha hiriyaan ishee suni bakka keessatti gaggabdee kuftee otoo si barbaaddu bakka akkasii jirti hoteela akkasii jirti immoo jennaani achitti qaxaranii waamanii bakka keessatu deemtu tu barbaadde deemtu bakka keessatti gaggabdee kuftee jechuudha imimmaan qabachuu dadhabee hin boosse dubartoonni wayii itti dhufaniitu maal jedhaniini maalati inniti boossu naani hiriyaa koo tokko badee obboleetti koo badee jenna maal guddoodha miti guddoo yoo badde rakkoo maalii qabdiree hin argamti booyin jedhanii isaseen kaameraa of fuuldura keessee teessee viidiyoo waraabaa jirtu isheen uummata beeksisuuf dhufanii kaameraa isa jala qam goonaan fuudhan hin beekani bitiree warra baadiyyaa maal godhaa jirtu addaan viidiyoo waraabaa irratti bira ta'anii jajjabeessanii biraa sokkanii wallahi nambo yeroo hunduma gaafan maatii isaanii argu keessattuu haadha argu hedduu qalbiin kiyya na cabeetu na boosisa jechuudha kanaafan viidiyoo irraa dalaguu jibbe bakka inuma bakka akkamitti irraa dalagaa ani imimmaan hin qabadhu jedheen bakka tokko natti tole jechuudha rabbiin baga ishee mul'isee lubbuudhaan jiraatte iyyuu asan jira jettee qaamaan argamu miti lubbuudhumaan asan jira jechuun seeyyuu nuuf gammachuu guddaadha jechuudha maaliif jennaani roosiinii nama kabajamtuudha nama jaallatamtuudha nama tuquu miti nama amala qabeettiidha bakka ani hedduu jaalladha mucayyoo sana maaliif jennaani akka shamara warra kaanii miti akka dubartoota warra kaanii miti bakka hedduu tokko namatti tolti jechuudha yeroo hundumaa bakka cinqii qabdi hin boossi rakkoo qabdi kanarraan iyyummaa abbaan manaa ishee akkuma beekamu daaspooraatti herumte turte mitire dhiisee deeme innillee jechuudha abbaan manaa inni duraanii immoo mucaa tokkorraa qaban beektu miti durba tokko qabdi abbaan manaa isa jalqabarraa osoo yamanii hin deemini herumte mucaa durbaa tokkorraa qabdi ani bakka namtichatti isa duraanii sana isa abbaa mucaa seetii sanatu waa godhe bakka asuma tukkaamse maaliifitu nattaraaramu diddee heerumte kan jedhamu isuma tukkaamse dhosse irra ta'aa jira dheen shakkaa ture hundaafiyyuu jechuudha viidiyoon ishee waan isheen qabattee dhuftu har'a guyyaa har'a miira isheen keessa turte inuma eegganna ka dhugaa rabbi inuma eegganna bakka dhufuu isaanii hedduu tokko gammadee eegaa jira lubbuudhaan iyyuu nuufaa jiraattu lubbuudhaan iyyuu nuufaa deebitu waan keessa turtee seenaa dabarsitee nama qabee ishee akkana godhee namatu qabee ishee hidhe kaa hundaafiyyuu jechuudha akka obboleetti naasaa turtetti namatu qabee ishee hidhe dararaarraan ga'e jechuudha reebanii faa fuullasee akka tokko godhanii faa ergaa turanii mucayyoon argisiisaa turte jechuudha kanaaf jennaan rabbiin baga mul'isee rabbiin baga si'achas baasee dhugaa rabbii hedduu tokko garaa nama nyaatti hedduu tokko qalbii nama fuuti jechuudha malee ani hedduu tokko gammadee hedduu tokko illee natti tole jechuudha dhugaa dubbachuu fi warroon akka koo gammadanii laayikii illee godhaa sabiskiraayib illee godhaa koomentii jalatti illee yaada keessan barreeffadhaa isiniin jedha gumayyoo akka kootti gammaddan jechuudha dhugaa rabbi ani gammachuu namaarraa viidiyoo hojjechuun natti tola waan nama gaddisiisu waan akkasitti nama mufachiisu hojjechuun jaalladhu bakka dhugaa rabbi hedduu tokko mimmaan qabachuu danda'u hedduu garaana nyaatti jechuudha mucayyoon kuni keessattuu kophaa ishee jiraatti mana kophaa keessa galtii yeroo hundumaan boossi rakkoo isheellee hin himatti bakka hedduu nama gaddisiisti jechuudha amma hunda caalayyuu jechuudha kan nu gammachiisu kan natti tolu rabbiin ishee mul'isu qofaadha jechuudha kan kanaachi booddeetti isheen iyyuu kophaa ishee hin jiraattu riyaa isheetii wajjin jiraachuu dandeessi waan ta'eef jechuudha ani nama kana godhes dhugaa rabbii an abbaa manaa jalqabaati jedhee mata yaada malee hin beeku kaa rabbumatu beeka hundaafuu isheen ofiin jaallattee hin banne namumatu dhosse natti fakkaata hundaafuu yoo isheen dhuftee gaa hin dubbatti har'a dhugaa rabbii
eegaa ma jirra kaa namni akka kootti qophooftanii eegaa jirtan hin jirtu dhugaa rabbii yoomuu argamtiin jedha bar jalaan deemu manna hordofa viidiyoon man eegaa abbaanis baay'ee tokko rakkate dhugaa abbaanii akka riyaa isheetitti ilaalti kan rakkoo isheetti mattu waa hundumaa iccitii hundumaa kan isheen ittiin mari'attu bakka hiriyaatti abbaa isheeti jechuudha. Abbaan ishee baay'ee dhiphatee haatillee baay'ee dhiphattee bu'aa turte amma gammadan rabbiin baga isaan gammachiisee lubbuudhaan jiraattee ma isheen dubbachuun iyyuu waa tokko waan ta'eef jechuudha. Malee akkasi ijoollee keenya hedduu tokko gammadee dhufee yoo ani beektanii dhugaa rabbii footoo argee footoo yuutuubii jalatti poost goote komishinii ishee jala yookaan immoo maanni maqaan isaa poost jalatti sheer goote hiriyaan ishee suni Roosaa wajjin dhufaa jira sa'aatii 9 fi daqiiqaa 40 natti fakkaata lakkoofsa 4 keessee. Egaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jenne kaa dhugaa rabbii hedduu tokko gammadee rabbiin fayyaa nagaa ishee taasisu rabbiin nagaa ishee fidu waa hundumaayyuu seeraa dhageenya waan isheen keessa turte haala isheen dabarsaa turte nama ishee qabe kana moofumaan barbaadde deemte akka ta'e bakka hundaafuu ni ilaalla ka doorsifamaa ture viidiyoo isheetti ergamaa ture hiriyaa isheetti argaa turre waan ta'eef walumaanii hunda caala rabbiin baga see baase dhugaa rabbii mucayyoon kun ijoollummaatti heerumtee isa heerumtes immoo abbaa manaa ganamaan qabanne ammas lammata deebitee heerumte inni isheen itti heerumte sunis mana qofaa keessatti gatee dhiisee deeme jireenya addunyaa kun fatanaa qabdi dhugaa rabbii kanaafuu yeroo hundaa boossi bar rakkoo ishee kanarra rakkadheen jettu gaduma baatee boossi yuutuubii ishee yoo ilaaltan boo'icha bichaadha rakkoo qabdi ani maaliifan qophaa jiraadha kan jedhamu rakkoo qabdi jechuudha. Kanaafitu boossi abbaan manaa dhiisee deeme kun ammaatti maal ammatu dhugumaan fuudha isa sirrii ta'e maa waraqaa sirreessee fi ofitti hin fuudhu yookaan immoo hojjetatee galee biyya keessa wajjin hin taa'u mucaa waggaa meeqaffaa qophaa ishee jiraatti dhugaa waggaa 2 hunguunni argi dhiisee deeme namtichi inni fuudhe sun daaspooraan sun. Kanaaf nama laalattee heerumuunis kunoo kana rakkoonsaa sibira taa'ee rakkoo kan eeggatu akkuma beekamu daa'imnis garaarraa baatee turte ulfis garaarraa ba'ee ture cinqii kana waa hundi bakka waa hundatti ishee mudata mucayyoo kana dhugaa rabbii du'aa godhaa fi rabbi halaaffisuu fi dhugaa baay'ee tokko waama mudannoo adda ishee mudata rabbiin isheedhaaf halaaffisu rabbiin waan hundumaayyuu waan godheef qaba waan ta'eef jechuudha. Du'aa hima gochuufidha malee wanti godhamu tokko illee hin jiru jechuudha. Akkasi ijoollee keenya viidiyoon keenya kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatooma ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada. Neenna dhugaa rabbii neenna ka sa'aatii 9 sanatti inshallah rabbi nagaan isii yaa fidu.